tokko lama sadii. Ashama akkam jirtu kan isin daawwachaa jirtan televezyiinii OBS. Televezyiinii OBS irraa qophii addaatiin isiniif dhufnee jirra. Qophii keenya addaatiin tarii seenaa Oromoo keessatti nama baay'ee controversial ta'e, nama yeroo baay'ee nama kamuu birattu gaafii nama uumu, nama gaafii ta'e har'a toora biyya alaarraa argannee galchuudhaaf kan nuti jirru. Nama kanaan namoonni baay'een maraatuudha jedhu, namoonni baay'een immoo gowwaadha jedhu, namoonni kaan immoo namni kun nama qulqulluu gara laafessa jedhu. Mee namni amma toora keenyarra jiru ati keessaa kami? Of ibsuudhaan nu jalqabime. Ani isa keessa isa sadaffaadha. Erga ana ta'ee controversial sana haa ta'u jechuma gaariidha. Biyya kana keessatti jecha baay'ee faallaa namaayyuu miti. Namoonni waa'ee isaa hubachuu dadhaban tokkoon controversialidha. Namni suni jedhu egaa ammoo warri OBS akkan of hubachiisuuf na dhiyeessuu keessaniif galatooma. Ani isa gowwaas miti, ani isa dhukkubsatus miti, ani isa oromtichi qulqulluu waa xiqqoo fal'aanaan waa hubate waa beekee fi waan beeku sana immoo ibsuu nama danda'u nama akkasii akka ta'e isa sanatti naasirreessi margaa. Ayyee anis guddaa galatoomin siin jedhaa bagar televezyiinii OBS irratti dhufte. Kanaan dura televezyiiniin OBS siif aaraa miti. Mee jalqaba ati Oromoodha. Siif Oromummaan maali beekan? Anaaf Oromummaan haqa. Oromummaan haqummaadha. Oromummaan qulqullummaa dhiiga Oromummaa qabaachuurra kan darbe ilma namaa yookiin dhala namaa akka namaatti ilaalanii eenyummaa isaa wajjin hiikoo itti laachuu fi eenyummaa isaa faana danda'anii jiraachisuu isa alitti immoo afaan ofiin boonuu eenyummaa ofiin boonuu waan qabaniin boonuu fi waan qabanitti gammadanii waan hin qabne irratti immoo hojjechuudhaaf carraaquun anaaf Oromummaadha. Oromummaan beekumsa sammuu namaa keessa jiru yookiin waliin dhangi'aman waliin dhalatanii sodaa tokko malee baasanii dhalootaaf kaa'uu yookaan waan hojjechuu danda'an hojjetanii darbuun sun walitti qabamee anaaf Oromummaatti hiikoo laachuu ni danda'a jalaa waan nuti noo. Tole egaa keessattuu waggoottan 5 darbaniif seenaa Oromoo keessatti wanti ati barreessaa ooltu, wanti fuula kee irra deemu, wanni peejii kee irras deemu, waan baay'ee ajaa'ibaa fi waan baay'ee takka takkaan nama rifachiisu, takka takkaan immoo eenyummaa kee ibsu baay'ee jira. Fuulli maqaa keetiin barraa'u hundumtuu kan keeti moo akkamime? Maqaa kootiin maqaa Beekan Gulummaranaa jedhu jalatti kan barraa'u hundi kan koo ta'uu dhiisuu danda'a. Peejii baay'eedha kan maqaa kootiin bahu yeroo baay'een cufsiisaa yeroo itti maqaa kootiin wanti baname maqaa 17 Facebook irraa argee jira, 7 argeera, 6 argeera, amma dhiyoo kana 5 ga'eera fakkaata. Utumanii riipoorti godhee cufsiisu garuu fuula kan koo irratti beekamaadha. Kan koo fuula sana irratti kan barreessu dhuguma namattis kan tolu baay'ees kan namatti tolu namoota gariinitti immoo yeroo waan isaa waan hin galleef kan taasisu kanuma kooti jedheen yaadaga waan social media kana. Ayyee guddaa galatoome. Edda fuulli ati barreessitu sun fuula kee irratti kan barreeffamu hundi kan kee ta'e. Ati barreessaa kitaabolee hedduuti. Ati barsiisaa yuunivarsiitiiti. Ati immoo kitaabolee biyya kana keessa jiran hedduu isaanii kaafnee yoo ilaalle maqaan jalatti Beekan Gulummaa Irranaati kan gulaale kan jedhu ofirraa qaba. Gaafa kana ilaallu ga'een ati aartii Oromoo keessatti gumaachitu guddaadha jechuun hin danda'ama. Kitaaboleen ati barreessitu sun yookiin maqaa keetiin kan kooti jettee baafte sun kitaaboleen sun kanuma keeti? Kitaabni ani gulaale kanan gulaaledha. Kitaabni ani immoo akka barreessaatti dhiyaadhe yookiin barreesse kanuma kootiidha eeyyee. Tole, ayyee guddaa galatoome. Mee waan ati barreessitu yeroo baay'ee
waan nama rifachiisu, waan nama naasisu, waan Oromoollee tokkummaa Oromoollee tuqu, waan Oromoollee addaan diigu jedhee namni yeroo baay'ee dubbata. Maal jettaati? Dura hiikuma tokkummaa isin hubattaniif yookiin namoonni sun itti hubatanirraan kaa. Tokkummaan isiniif maali? Tokkummaan jechuun waan hin barbaachifne, waan hawaasa keessatti sum'ii ta'u garaadhaa baatanii faaruu tokkummaa baasuudha. Tokkummaa jechuun gophaa laphee keessatti garaa keessatti baadhatanii yookiin jallina garaa keessatti baatanii walii mallatteessanii harka ol qabatanii miidiyaa dura dhaabachuudha. Tokkummaa dhumti sun maayinni? Tokkummaan sun utuu dhukkubni jiru, utuu rakkoon jiru, utuu garaagarummaan jiru, utuu qooddeen jiru, utuu wal ajjeesuun jiru, utuu balleessaan jiru, badhaaneerra, guddanneerra, samii geenyeerra jedhanii nama gowwoomsuudha. Tokkummaa jechuun afaan tolu jechuudha. Asiin afaan tolanii afaan damma dhangalaasu, damma coccobsu dubbachaa miidiyaa irratti as ba'anii dhaqanii immoo daa'ima waggaa 5 miila kutuudha. Akkasii tokkummaa dhumti sun hiika erga argatee booda an dhuguma tokkummaa sana diigaan jira moo ijaaraan jira moo isa tokkummaa sana diigaa jiru sananii qirixaa jira isa jedhu irratti yoo sirreessite toora tokkummaarra kan jiru anadha. Sababiin isaa waan yeroo dheeraaf kuufame, jallina yeroo dheeraaf kuufame, itti bu'amuu sodaatamee namnis maallaan jedhaadhaan wajjinan waaqeffadha, wajjinan oola, wajjinan baradha, wajjinan waajjira oola. Kanaaf waa'ee isaan tuqu, waa'ee nama akkasiin tuqu haa baadhatee maataa walumaa wajjinanii xurii fi kosii kana guuree deema kan namni jedhee sodaate buruqsuu sanatu tokkummaa diiguudha yoo ta'e eeyyee dhuguma nama tokkummaa diigaa jirudha. Yoo miti ta'e garuu yoo farra tokkummaa sanaa, farra guddina sanaa, farra ajjeechaa sanaa xiyyeeffadheen barreessaa jira yoo ta'e anaa fi fakkaattonni koo warra tokkummaa biyya sana keessatti ijaaraa jiran tokkummaa egeree, tokkummaa hin cabne, tokkummaa sobaa kanaan dura walirra tuulamaa as ga'e warra jijjigsanii gara milkaa'ina dhufuutti warra adeemsan raagdota egeree dhaloonni irratti biqilan, raagdota warri oomishaa jiran warra akka koo kanaa fi fakkaattota koo kana ta'uu danda'u jedheen yaada. Kanaaf immoo disaayipilii jedhuuti barattoota dhugaa kana dagaagsuu danda'an horamuu isaanii yookiin dhalachuun isaanii waan baay'ee nama kunuunsudha biyya sana keessatti. Mee beekan waan ani barreesse kun waan dhugaa dubbachuun nama diiguu miti jettee kaaftee jirtaa. Yeroo baay'ee amma barreeffamatti barreessitu irratti yaadni sii kennamu yaadonni baay'ee hamoo ta'an. Anumayyuu jechoonni siin arrabaaf namni arrabsu waan fiixee natti fakkaata. Jechoota baay'ee sirratti fayyadama namni. Yaada sii kennamu yookiin komentii si jalatti kennamu keessaa kan baay'ee si ajaa'ibe maali? Komentii kennamu jalatti waan egaa baay'eedha. Komentii hunda hin dubbisu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan komentii hunda argitee hin dubbisu. Sababiin isaa barreeffama dheeraa fuula 10 yookiin fuula 5 yookiin fuula 3 barreessitee sekeendii 3 gidduutti komentii yaada argatta waan ta'eefi sana isa kam jechuun in ulfaata. Garuu sadarkaan komentii sanaa waggaa 4-5 duraa fi amma garaagarummaa guddaa qaba. Sababiin isaa sadarkaa hubannoon namoota sooshaal miidiyaa kanarra jiranii dabalaa dhufuu isaatii fi dhugaa hubachuu daandii haqaa sanaa toora haqaa sanatti deebi'uu fi isa sana barbaacha yookiin waan barreeffamee yeroo darbe barreeffame sana har'arra ta'anii gaafa ilaalan dhugaa bahuu fi irraan kan ka'e dhugaattuu inni jedhe dhugaa ta'e inni raage dhugaadhuma ta'een kunoo ta'e ka jechuurraan kan ka'e arrabni sun amma yeroo ammaa kana dhabaan iyyuu jira. Darbeen tokko arga. Waggaa 3 waggaa 4 dura garuu ani barreesse sekendii 5tti komentiin 1000 galaa. Komentiin sun baay'een isaa 99 jechuu danda'ama arrabumadha. Isa keessaa tokko gosti isaa gosa biraadha jechuun ni jira. Gosa biyya biraarraa dhufee jira. Achitti dhuftee warra bunaa buutu kanatu iddoo gara lixaa yookiin gara dhiyaa Oromiyaa kanatti gattee achi namni Oromoon tokko fuudhee guddifatee jira.
Wanti baay'een jira. Qubee gurguratee biyyaa bahee jira. Waan lakkoofsa qabu miti. Wanti suni na ajaa'ibu garuu yeroo baay'ee itti aaree yookiin danqamee hin beeku. Hamman deebii sana argu ittuma gammadaa. Akkasumatti hubachiisa. Sababiin isaa waa tokkotti nan amana. Gaafa aniifati ijoollee yoo ijoollee baadiyyaati taate yeroo ganna bokkaan roobu bishaan lolaa hamma humna keenyaa waa hin danquudhaaf yeroo teenyu bokkaan lolaan sun booruun sun dhufeetu humnaan dhiitee nu jalaa kuffisa muka nuti xinnoo dhaamnu sana yaadatta ani kana keessatti guddadha. Sun maal jechuudha? Salphaa miti kosiin guuramee yookiin tuulamee Oromoo keessa jiru. Salphaa miti gobaan guuramee dhufe sun salphaa miti gaafa wanta sanaan barreeffama sanaan tumattu hin dhangalaa. Amma akkanatti fakkaatatti wanti sun dhangala'ee cooree isheetti galeera. Kun immoo jijjiiramna ani sammuu dhalootaa keessatti hojjedhe akka nama tokkootti akkuma gahee qeentee tokkootti waanan fooyya'insa yookiin waan bilchina egeree irratti nama bilisa ta'ee namni bilisummaadhaan sodaa malee waa'ee waan tokko dubbachuu akkaataa inni itti danda'u irratti waanan gumaache natti fakkaata. Tole mee asirratti koomentiiwwan mee tole ani asirratti koomentiiwwan gaafa fuula kee jalaa dubbisu keessaa yaadota 3 tokko waan yaadadhuun sii kaasaa achirratti yaada kennita. Tokko maal jedhaa gaafa baay'ee waan garagaraati barsiisaa turte sanatti namni beekaan gulummaa jedhamu kun iddoo argametti ajjeefamu wanti jedhu barreeffamee jira. Sana jalatti maal jedhanii kaanii kitaaba inni barreesse hunda isaa mana keessan jiru baasaatii gubaa kan jedhu jira. Namni biraa tokko maal jedhee deebisee achi jalatti kitaabni inni barreessaa ba'e kun yoo xiqqaate afaan Oromoo qaba. Kitaaba isaa hin gubiina namicha kana iddoo argitanitti ajjeesa. Barumsa yuunivarsiitii Finfinnee galee fixuu dadhabee isayyuu afaan Oromoo baqatee deeme yaada jedhu fa'aa ture. Maal jettame asirratti? Gaaffii bareedaadha. Isayyuu ishee jettu sana jecha bareedduu miti. Isayyuu afaan Oromoo tuffatamaa ta'uu isaati. Okay. Amma kitaaba afaan yeroo sanatti keessumattuu yeroon gara jalqabaa taajjabbii jalqabee waa tokko barreessuu waan namni sodaatu gadi ba'ee barreessuu gaafan jalqabee kitaabayyuu gubanii viidiyooyyuu naa erganiiru viidiyoo sana iyyuu maxxanseera. Namni viidiyoo sana maxxansee waraabee kitaaba koo gubee guuboo seenaadha kitaabni koo. Isa gubee viidiyoo ilaa kana dhagana jedhee fuula feesbuukii isaarrattis maxxansee jaallatamummaa argatee har'a Finfinnee keessaa dabballee raqaa ta'ee hojii konkolaachisaa oofaa hunda guuttatee nama jiru nan beeka. Kun ergamni isaa waan si'eeru qaba jechaadha. Inni kan biraan immoo yoo xinnaate namichicha ajjeesuun tokko ajjeesuu qofa utuu hin taane du'eeraanis baay'eetu ture. Du'eera jedhamee namni boo'ee jira tuutaa beekan iddoo akkasitti deemu cuubeeraan amma waan konteekstii isaan ilaallanne biyya cuubeeraan waraananii nama ajjeesan illee namni karaatti nama ajjeesus miti biyyi nuti jiru. Biyya sirni isaa namni isaa mirgi namaa dhalli namaa akka dhala namaatti ilaalamu waan ta'eef kana tarii itti dhumna boodatti. Kana yeroon itti argu inuman kolfa guyyaa tokko aaree hin beeku wanta ta'ee hin beekne ana gurraacha kana fuudhanii yoo adii faranjii kana na taasisanii naa kennanii adummaa sanaa ittuma kolfuu malee wanta sababiin isaa kun akka dhufu dursee pre-calculationidha kun beeka duruma gaafan ogbarruuttuu seenu ogbarruu isan as dhufee biyya bilisaa keessa taa'ee bilisummaan barreessu miti biyya sana keessa taa'eeyyuu waa barreessuu fi wayitti bu'uun akka inni gatii nama baasisu beeka achitti gatii lubbuu baasisaa asitti immoo social media marraa si ajjeesuu si jiraachisuu gosa sirraa kaasuu si dabaluu si waanuma kana jira kun homaa wanti natti dhaga'ameera jedhee ani kulkulfadhee amma ammaatti dubbadhu hin jiru. Tole namoonni baay'een mee abbaa taajjabbii siin jedhu taajjabbii barreessuudhaan beekamtaa. Uleen taajjabbii kee namni dha'ee miidhe jira akka yaada keetiitti. Taajjabbiin
ulee dha'ee nama utuu hin taane taajjabbiin ulee adabee nama qajeelchuudha. Sirrii dhumtisaayyuu maqumtisaayyuu sanatti sirreeffamuu danda'uutu irra jiraata. Sababiin isaa kan nama cabsu kijiba. Kan nama cabsu yookiin kan nama buruqsu kan nagaa nama dhowwatu soba. Hanna ajjeechaadha. Isaan kanadha. Taajjabbiin immoo dhukkuba sana qabdaa. Jedhee medikeeshinii laate waan akka dawwaa laatee fi dawwaa sana yaadatta iddoo kanarraa kana qabdaa meettuma dheeraati kanaan wannoodha kanadha. Kanaaf waan akka warri ogeeyyii dhukkuba garaa keessatti nu kuufamee jiru kana yookiin waa nyaanne yookiin waan humna keenyaa olii nyaanne waan hin barbaachifne noo waa jennu waan nutti kennanii akka inni bahu godhu kana isa hojjetarraa kana fee cabsee yookiin miidhee miti hin ijaare namoota guddise dhaloota qara dhaloota haaraa ijoollee qubee jenna miti amma ijoollee qubeen illee gaa biyya keessatti qircamteeyyuu qeerroo jenna miti qeerroo gaa biyya keessatti sinuu qircattanii amma isaan kana qaraa jira isaan kana gara hubannootti gara egeree waa yaadu akkuma biyyi ormaa kun waan jiru hundumaa gadi walitti fuudhanii waliin haasa'anii dubbatanii sodaa tokko malee biyya isaanii guddisanii misoomsanii nagaas fidanii siistemii ittiin dhala namaa miti bineensuu keessa akka bineensaatti mirga fudhatee jiraatu ijaarratan sana nus gara sanatti dhufuudhaaf ifatti walitti baamnee himuudhaaf har'a jalqabnee waggaa 10-20 har'aa ijoolleen itti guddatanii waan ani biyya ormaa ta'u kun biyya keenya nuu gala jedhee waan hawwurraa kan ka'edha waan ta'eef namni cabeera hin jedhu ani garuu kan itti gufatee cabe jiraachuu danda'a isas taajjabbiidhumatu deebisee sirreessuu danda'a mana waldhaansaa taajjabbiitti yoo dhufe innis fooyyee argatee deebi'a jechuudha waan waldhaanamee deebi'a jechuudha mee mootummaa kaleessaa fi mootummaa har'a jiru kan akkamiin ilaalta? Mootummaa kaleessaa fi mootummaa har'aa kana ijumanii amman ittiin ilaalu kanaan ilaalaa garuu dhimma gocha isaaniitiin yoon wal qabsiisee ilaale Aanaaf gaa tarii fageenyarra teesseetu waa argaa hin jirtu yoonaan jettan jedhaa malee garaagarummaan waggaa jira. Bara darbe waggaan 3 darbe waggaa biraadha waggaan 28 waggaa biraadha. Waggaan tokko walakkaas immoo waggaa biraadha bor immoo guyyaa biraadha. Garaagarummaan kanaa garaagarummaa yeroo ni jira. Garaagarummaa gama siyaasaatiin yookiin mirgi namaa eegamuutiin yoon ilaale mootummaa darbe keessattis namumatu du'a mana hidhaatti gashanii miila kutu barataa Oromoo qaroo Oromoo bara har'aa kanas immoo mootummaa har'aa kana keessattis immoo daa'ima waggaa 5 miila kutu kanaaf wal fakkeessuun hin danda'ama. Kaleessa ijuma babaasee bakkee irratti fiigeessi qabeetu waan qalama wayyoo sitti arge qalamni diimaa yookiin magariisi qaama keerra harka keerra yoo jiraate mana hidhaa galtaa. Har'as gara magaalaatti hin beeku malee iddoo kan biraatti waan akkasii qalama akkasii maal akkasii mataarra kaa'atteedhaan ijoolleen amma dhiyeenya kanaatti adamsamaa jiru. Waajjirri kana fakkaatu hundi cufamaa jira. Gama sanaatiin kanuma garaagarummaan yoo xinnoo jira ta'ee dur namoonni biyya alaa kana wal fixanii yeroo biyya kana dhufee garee uummatanii ganda uummatanii laga uummatanii balbala uummatanii warri walitti duulanii har'a walitti qabamanii biyya galanii biyya keessatti walitti duulaa jiru sun garaagara xiqqoo waan fooyya'insa qabudha namni iddoo tokkotti walitti dhufee bakkee taa'ee walwannoo jechuun amma qabsoon kamiyyuu ala kana hin jiru qabsoon ala kana jiru qabsooruma namnu waan jaallatu gumaachuu yookiin yaadaan deeggaruuti malee wal fudhatee biyya sana galuun Finfinnee keessatti wal aammachuunsa sun waan xiqqoo fooyyee qabudha. Qixa biraatiin garuu uummanni caalaattiyyuu sirna waggaa 27 wayyaaneen yookiin TPLF biyya bulchaa turte jedhame sana keessa caalaa yeroo ammaa kana irra du'aa jira. Yeroo duraa sanatti barataan tokko iddoo tokko haayiskuulii tokko yoo wareegame sababa Oromootiif
guutuu biyya lafaa tokko nan yaadadha bara yeroo fresh taane yuunivarsiitii Jimmaa galee qeerroo qara tokkotu yuunivarsiitii magaalaa Amboo keessa Jagamaa Badhaanee jedhamutu wareegame. Gaafa sana ijoolleen Jimmaa barannuu guutummaadhumatti egaa karraa moobaayiliin hin jiru waliin hin geenyu guutummaadhumatti barumsa cufamee suuraan isaa iddoo isaa argame hin beeknu nu argame. Achi booda isa fudhannee fiignee lolichi guddaan ta'ee sanarraa wal qabatee gosaan walitti nam'anii gosi gama Oromoof gama Jaraatiin dhayichi guddaan ijoolleen Oromoo baay'ee miidhanii sababa sanaa sun immoo raawwatee guutummaa biyya lafaa keessatti ta'ee oduun isaa qaqqabee Finfinneetti hin ka'e eessatti hin ka'e. Har'a garuu Gondar keessatti qaroon Oromoo tokko yeroo itti ajjeefamee sharaadhaan haadha hiyyeessaatti reeffi galu. Waldiyaa yuunivarsiitii keessatti yeroo barataan tokko waan Oromoo ta'eef qofa qaraxxafamee waan dhala namaarra hin geenye ragaamee lixa Wallaggaatti galu, Booranatti galu, Gujiitti galu namni taa'ee waan fiilmii ilaalaa jiru natti fakkaata amma anaan keessumattuu dhiyeenya kana as du'a barattootaa irratti. Kanaaf garaagarummaansa har'a namni hadoodeera, kaleessa namni dammaqaadha. Kaleessa lafa naannoo Finfinneetu tuqamee maaster pilaaniitu jedhee kaaba kibba bahaa dhiyaa duulee ka'ee ergaan takka mirga walootiif kaa'uuman har'a garuu gaafa lixi Wallaggaa Wallaggee halkanii guyyaa awwaalu halkanii guyyaa dhaloota isaa dhabu ciccitaa oolu guyyaa guutuu giddugaleessi hirrafaa fiilmii ilaala yookiin akkas gaafa Gujii Booranaa ta'us akkasi. Kanaafi gaafan taa'ee ilaalu ani garaagarummaa isaa hadoochaa wayitu jira amma. Hadoochaan kun immoo maddi isaa inuma naagala. Maddi hadoochaa kanaa naagaluu dadhabee miti akka nama waa barreessu kanaattu jechuudha. Tokko ilaa ammasii galee kaleessaa dabballoota haqaa yookiin immoo ilmaan haqaatu naannoo yuunivarsiitii keessa naannoo keessa jira namoota Oromummaaf yaadan. Har'a immoo dabballoota raqaa yookiin kaadiroota raqaatu alaaf keessaa wal makee walitti dhufee dhimma sanarratti ramadamee dhaloota fageessee ilaaluurra waan isa jalaa ilaalee waan naannoo isaa jiru waan har'a itti gammadu waan har'a ittiin burraaqee oolee buluu irratti kan kufetu jira. Kanaaf inni kaleessa iyyuu hin iyyuu. Ammoo wanta immoo gargar qoodanis natti fakkaata hawaasa kana. Maaliif yoo ta'e kaleessaa yookiin torbanuma sadan darbe kana nama tokkotu tuqame jedhee namni 87 ergaan takkaa ganama ka'ee dhume. Haa ta'u malee ergasii as qaroo caalu 6, 5, 15 barataan yuunivarsiitii ijoolleen baadiyyaa yeroo isaan dhuman namni tokko gadi ba'ee ijoolleen keenya dhumuu qabanii jedhu hin jiru. Isaanii haa tolu artistootaati eengadda OBS irratti dhiyeessite dhukkubsatanii koomaand poostiin saba keenyarraa haa ka'u yeroo isaan jedhan akkatti natti tola. Nama dubbatu nama dhukkubsatu hin argane jaarmiyootuma keessa iyyuu warri jaarmiyaa mataan isaanii hojii isaan hojjetan iyyuu oma mootummaa iyyuu dabalatee jechaadha. Egaa mootummaan hundaa qaba warqaa aangoo qabaa qawwees qabaa dinagdees qaba waan itti tole hojjechuu danda'a. Warrumti immoo maayyuu hin qabne iyyuu ba'anii waa tokko ibsa tokko laatanii wannoo jechaa hin jiran. Kanaaf garaagarummaa kaleessaaf har'aan akkatti ibsatti kennu kitaaba ta'a garuu garaagarummaan homaatu natti hin argamne. Tole galatoome mee asirratti yaannata akka kennitu ani barbaadu. Amma uummanni iddoo garaagaraatii dararamaa jira jettee kaafteetta. Sa'aatii ammaa kanatti qaama lama kan meeshaa hidhatee jiru. Tokkoon qaama mootummaa meeshaa hidhachiiseedha. Kan biraa immoo qaama meeshaa ofiisaatii hidhatee jirutu jira. Gidduu kanatti kan miidhamaa jiru kan dhumaa jiru garuu uummata eenyu akka ajjeesuun beekamu. Kanarratti maal jettame yaada maalii qabda? Egaa sun abdii nuti qabnu yookiin wanti nuti waggaa 2 dura gaafa hooggantoonni warri biyya alaa ta'anii hoogganan biyya keessatti gaafa galanii isatu dhaabata jenneeyyuu deeggarsa keenya torban tokkoof isa taatu ji'a tokkoof kennaa turreerra yeroo sana. Egaa hin tolee inni bosonaa dhukaasu kunis
Magaalaa keessaa immoo warri nuti jaallannu poolisoonni keenya dhiigaan Oromoos raayyaan ittisa biyyaa dhiigaan Oromoos yeroo sana qeerroo keessa makamee wareegamaa ture hundi amma gaafuura obbolummaatiin walitti yaa'anii Oromiyaa nuu tiksu waraana Oromiyaa jabaa tokkotu uumamaa sabni Oromoo immoo nagaa argata kana booda ajjeechaan garmalee saba Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti hin adeemsifamu warri galanis immoo warra jiranii wajjiniin warra aangoorra jiranii wajjiniin wal danda'anii saba bulchuu ta'e waliin bulchanii waliin hooggananii jaalalaan yoona waan kan biraa isa badhaadhina utuu nagaan hin dhufiin utuu nagaa iyyuu hin qabaatiin badhaadhina faarsinu kana nagaa sana achitti fixannee yoona sadarkaa badhaadhinaa sana chapter 1 isaarrallee yoo xinnaate boqonnaa tokko isaarrallee geenya jennee akka abdataa turre dhaloonni ala keessa jirrus biyya keessa jirrus kana abdiin keenya kana ilaalaa turre haa ta'u malee dubbiin keenya faallaa ta'ee nutti galagale utuma hin turiin fiilmii kan biraa gadi nutti babaasuu jalqabanii wanti isaan harka ol qabanii walii galan harka rukunnaa guyyaa 5 booda diiggaa ta'e dhageenya hamma dhiyeenya kanaatti inuma mallatteessu kana barreessaa ture inuma mallatteessu kana arginaa miidiyaa keessan irratti miidiyaa eenyu irrattu kanarra kan darbe homaa dhabne kanaaf egaa ani akkatti ilaalu warra wal waraanu kana yoo dhuguma inni bu'ee dhaqee waraanu Oromoodha yoo ta'e yoo inni dhaqee lixattis baattis gujiittis booranattis wallaggattis bahee warri wal waraanu kun yoo dhuguma Oromoodha ta'e kun qaanii caaludha yoommoo mootummaan Oromoo utuu hin taane warra loltoota gosaan sabaan adda ta'an kanumaaf leenjisee dhaqiitii daa'ima waggaa 8 yookiin 15 11tti sagaagalii salphisii hawaasa homaa hin baranne baadiyyaa sana keessa jiru sana dhaqiitii wal biratti qabiitii gudeedii haadhaaf intala waan aadaa keenya keessa hin jirre jedhee mootummaatu adda baasee gosa biraa gad ergaa jira yoo ta'e immoo Oromoof Oromootu wal lolaa jirana hin jedhin sun aadaa keenya keessa hin jiru waan ta'eef wanti biyya sana keessatti naannoo waraanni buufate jedhamu sana keessatti wanti ta'aa jiru waan aadaa Oromoo waan saba Oromoo keessatti dhagaamee hin beeknedha waan ta'eef seenaa Oromoo keessatti daa'ima waggaa 5 miilli cite argaa hin jiru waan ta'eef namni akka itti wal kutu hin jiru waan ta'eef inni kun waan mata duree biraa ta'uu danda'a yoo garuu dhuguma warra aangoorra jiran warra biyya bulchina jedhantu kana hojjeta yoo ta'e immoo hojii isaanii seenaanis ta'e seerris dhaloonnis ol kaa'aa hin gaafata guyyaa tokko kanaaf akka kootti wal diiggaa wal ajjeechaatti nama amanus miti tokko nama amantiiti tokko immoo nama waa xinnoo qalama barateedha ajjeechaatti amanu ani yaadatti amanaa kanaaf hin amanu guutummaatti wal ajjeesuu kana hin fudhu gama kootiin utuu dhaabates nan jaalladha kanaaf immoo kan ilaalutti mootummaan irra komatamuu qaba warra bakkee jiru yookiin immoo lolaa jiru jedhamu sababiin isaa mootummaan kun aangoo harkaa qaba tikas harkaa qaba dinagdees harkaa qaba warri mormituun homaa harkaan qabdu gibira yookiin maalii biyya sana irratti ajajju reesoorsii yookiin albuuda biyya sana irratti ajajju yookiin immoo abbootii qabeenyaallee harkatti qabatanii mootummaan yoo barbaade abbaa qabeenyaa gurguddaallee of jalatti qabatee kana kenne sana kenneedha yoo barbaade biyya ambaarra naanna'ee yuuroo kadhachuu danda'a doolaara kadhachuu danda'a maqaa garaagaraa moggaase waraana waraanuudhaaf mana barumsaan dhaabee dhaqee maallaqa fudhachuu danda'a lola kan biraa kaasuudhaaf yeroo biyya alaa kana dhufu hospitaala dhabe biyyi koo bishaan hin qabu jedhee kadhachuu danda'a sana immoo gara waraanaatti meeshaa waraanaa bitee ittiin uummataaf fixuu hin danda'a kun beekamaadha naanna'ee hundumtuu iddoo qabate sana tikfachuudhaaf fiilmii hojjetamudha akka biyya sanaatti cubbuudha cubbuu irratti hojjetaa jiru uummata kana irratti yakka ga'eetu saba Oromoo irratti raawwatamaa jira kanadha kan hin argu gama kootii. Tole beekaan asuma irratti waasii dabaluu barbaada. Fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana hooggansi siyaasa Oromoo jechuudhaan hundaa'ee jira.
hooggansa gaaddisa Oromoo jalatti warri hundaa'an kun kana dura ba'anii ibsa kennanii jiru. Wanti Oromoo hundumtuu keessattuu dhimmi siyaasaa hundumtuu achi jalatti furmaata argata waan jedhamutu ka'ee jira. Otoodhuma ji'a tokkollee hin ga'iin gidduutti Jawaar ajjeefamuuf jedhamee balaa wayii bu'ee otoo immoo uummanni xiqqoo boqonnaan argatiin immoo ammas torban tokko booda obbo Lammaa fi Dooktar Abiyyi wal dhaban jedhamee maal jettamee waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoo kana achi jalatti furamuu wanti danda'u hin turre maal yaada maalii qabda asirratti? Jalqaba irratti wantumti wal dhabee ajjeefamuu fi maaloo jedhu kuni ofuma isaatiiyyuu inni mataasaa waan qoratamuu qabuu fi waan fiilmii diraamaa ittiin saba burjaajessan ta'uu mala. Hojii siyaasaa keessatti warri siyaasaa waan isaan buusanii hin baasnee fi waan isaan qotanii hin baafne hin jiru waan ta'eef gocha sababa eeggannaa iddoo yookiin kabaja ofii qaban kabaja namummaa kan ofii kan dhalootaa utuu hin taane kan sabaa utuu hin taane isa eeggachuuf jecha hundumtuu diraamaa walirratti akka hojjetuu fi akka wal sukkuumu hin naagadha biyya sana keessatti. Inni suni inni jaarmiyaa hin qabne inni feesbuukii kanaan jaarmiyaa ijaarrate yookiin immoo aayidiyaali waan lafarra hin jirre jechaadha waan hoyii kanaan ijaarrates biyya bulchuu eegota biyya bulchuu barbaada. Inni aangoo irra jirus immoo wanta sana waan bakkee kana feesbuukii kanarraa wacu kana dhugaa itti fakkaateetu hin sodaata. Wanti akkasii sodaa yookiin wal qananiisuu nama lamaaf nama sadii gidduutti ummaticha guutuutu miidhamaa jira. Kanadha kan si gaddisiisu. Waa'ee gaaddisa Oromoo ati jettu suni haalumti ijaarsa seenaa isaa yookiin maqaa moggaafa sanaa iyyuu miti akka amma miidiyaarraa jedhamu sana miti. Yeroo baay'ee warri miidiyaarra oolan yaada butanii badu. Biyyuma alaa kanarraa yeroo wannoo jennu yaada hatu yaada butu kanatu jira. Warra ammaa akka kanatti balbalsu maddi isaa iyyuu jaarmiyaan kun mataa walitti qabachuu qaba. Jaarmiyaan warri Oromoo taane regardless waan barbaanne illee taanu walitti dhufnee waan tokko irratti waan waliin galchuu irratti kan jedhu kan inni ka'ee aktivistii biraas miti mana mootummaa biraas miti. Iddoo biraatii ka'ee wanti kun yaadi qulqulluu kun waan gaarii kana kan butatu baay'eedha. Maal amma waan qeerroo kanaa kan wannoo jedhee waggaa 14-15 dura qeerroo jechuun mataan isaayyuu waan sihisudha. Ambooti qeerroo waan jedhamu beektaa jedheera deemnitti tokko dhufee naan sekuriitiin tokko qeerroo jedhamuusaaf har'a mootummaanis qeerroo faarsaa aktivistiin kaleessa waggaa 4 duraa qeerroo waan jedhamu miidiyaa irratti hin fayyadamnu jedhamee falmii OMN Minnesotaa keessa ture nan beekan. Hin fayyadamnu jechuun suni yaaddessaadha amma maqaa qabsoota jedhame amma hundum egaa waan walirraa hannaa kun waan walirraa fakkeessaa dhufaa kuni waan uummata miidhaa jirudha. Waan gaaddisa maal hooggansa Oromoo kuni waan hafe fakkaata. Sababiin isaa waan mata argitu kanadha. Tokko utuu Oromummaa jalatti tokkummaadhaan ijaaramna jedhanii keessaa baamee paartiin haaraa immoo torbanuu ji'a geenye biqilee ergasii booda immoo inni immoo oo kan jedhu sana ofirraa yugatee waan godaanee fi akka dura taa'aa hooggansa sanaatti immoo namni kaa'ame sun immoo dhaaba isaa duukaa by default garma sanatti waan deemuu fi wantichi yoo ammoo haaraa immoo maqaa biraa haaraa kennaniif immoo ammas ji'a tokko ji'a 3 ji'a 4 immoo nu gogowwoomsanii immoo as dhufanii immoo ammas asiin dhumneerra yoo jechuurraa kan hafe wantichi waan adeemsisus natti hin fakkaatu. Inni mataansaa akka ilaalutti tokkoffaa gaaddisi hooggansa Oromoo suni paartiis miti mareedha. Waanuma akkam jechuu hin dandeenya. Namootuma walitti dhufanii qaama walitti dhufanii waa tokko haasa'anii jechuudha maanguddoodhaan malee jaarmiyaa siyaasaa miti waan kanarratti wal hubannee adeemnuudha. Kanaaf waan baay'ee faarfamullees miti waa fidannee waan eegnu natti hin fakkaatu. Utuu waa fida kan jedhamu hirfurtuun ishee iddoo 2-3 hin caaltu bar mootummaadhumaa fi warra wal mormu dhugaasaa keessaa baafnee hin dubbanna yoo ta'e Oromoon kan inni hunkuramaa jiru qaama lamitu gidduuttidha. Qaama biyya bulchaa jiruu fi
qaama adda bilisummaa Oromoo jedhamu gidduuttidha. Uumamaa hunkuruun hin barbaachisu. Inni kaan gaaddisaa maalidha jedhamee maatii lamaanis kan ijaaramu seerawaa biyya sana keessatti illee kan hin qabne maaloo ta'e hundumtuu walitti 5-10 ta'ameera 15-20 ta'ameeraan kun abalus na jalaa hin hafiinidhuma abalus hin hafiin iddoo akkasii jiraadhaan waan walitti ati funaantudha malee utuu jarri kun lamaan dhibee isaanii furatanii Oromoon gaafasii ka'ee furama argata akka kootti. Dhibeen isaanii immoo salphaatti waan akkana walitti dhufanii furamus natti hin fakkaatu. Dhugaadhaan gadi bu'anii ilaa kana Oromoon kana gaafataa ture waan Oromoon gaafataa ture sana immoo miidiyaa irratti tun taane gochaan deebisneerra jedhanii isa inni abaa hojii dhabsiisuun hin danda'ama utuu mootummaa sanatu hojiirra hin jiru malee. Gaafuma inni biyya galee ka'amee abaa kanaas cirumaa dhabamsiisuun hin danda'ama akkamitti naa hin jedhu. Waan abaawoon sun nan falmaaf jedhee waggaa 50-60 qabsaa'e sana kun gaaffii duriiti jettee miidiyaa irratti baatee tuffachuurraa isa inni gaafataa ture sana deebista. Afaan Oromoo afaan hojii biyyaa ta'u jedhamti. Utuu abaawoon asiin gahin daftee isa deebistee hojiitti eegsistee jalqabda. Daangaan koo yookiin immoo Oromoon ofii isaatiin re'ee ofiin haa bulchatu jedhee gaafataa ture miti. Gaafa sana hattoota gantoota warra raqaaf ilmaan keenya nyaatan keessaa qulqulleessitee baastee Oromoo eenyuun barbaadda eenyu akkasii bulchuu barbaadda jettee rifereendamii tokko uumtee fiitu Oromoon walii isaa keessaa wal baasee akka inni walii filatu goota. Fitte waan inni gaafatu sana waan daangaansaa waan Finfinnee barbaadde miti. Warri TPLF iyyuu bari maqaa naannoo Oromoo labsitee maal gootee miidiyaadhaan utuu warri kun hin dhufiin iyyuu isuma isheen dur labsite sana Finfinnee Oromiyaati bulchiinsa Oromoo jette sana deebisee fi inni immoo akka aangootti as ba'e sanaan utuu akkas godheera ta'e abaawoon har'a waajjira iyyuu hin qabu sila. Abaawoon already badeera deebi'eera kan maal fuudhe isa booda uummatatti deebi'anii waan uummataa waan yookiin gorsaa yookiin waan hooggansaa uummatuma keessa lixanii hojjechuu danda'u ture. Har'a mootummaadha kan sana hundumaa balleessee faallaa deemee dhaqee waraana gaditti fe'ee maal godhee waraanni immoo utuu dhaqee waraana lolee immoo sitti tola. Utuu waraanni bahu kun waraanni manaa bahu kun utuu dhaqee bosonatti isa barbaadu dhaqee bosona keessa lixee waraane sitti tola. Barisumayyuu Oromoosa ta'u saba biraa egaa kan ergamu hin beeknu nuyi. Amma kan isaan gochaa jiran gola keessa ol deebi'anii daldalataan jiraachuu hin dandeenye. Isheen rakkattee hiyyeessi buna danfistee jiraattu karaarra teessee buna danfistuu hin dandeenye. Isheen aramachuu dandeessu yookiin qotachuu danda'u galaa yookiin immoo bassoo harkatti baadhatee dhaqee qotee galuu hin dandeenye. Shaneedhaa erga nyaata nyaachisa waan ta'eef diina isaanii diina Itoophiyaa kana nyaachisa waan ta'eef. Kanaaf isatu dhumaa jira rasaasaan isatti taphataa jiru. Kanaaf ammayyuu anaan akka kooti sun fala miti waan amma miidiyaaf jecha jira miti yeroo tokko waan uummanni dhaga'uu barbaadu dubbatteetu warri siyaasaa kuni warri aktivistii kunis isa dubbachiisteetu maqaa sana immoo fudhatteetu ala kanarra naannofteetu funaannattee maal gootee of jabeessita sun gowwoomsaadha sun inuma gowwoomsamna erga waggaa 2 asiiti isa waggaa 27 deemnuuti inuma gowwoomsama Oromoon inuma itti taphatama Oromoon kanaafanii ammas akka adeemamaa jirutti soba. Toleedhanii waraqaa biyyoolessaa yookiin waraqaa eeyyamaa jaarmiyaadhaa kennanii waajjira isaa immoo ammayyuu deemanii dhaqanii cufsiisu. Ijoollee isaa immoo hooggantoota isaa immoo aktivistoota isaa immoo qaroowwan isaa immoo mana hidhaatti naqanii ammayyuu ukkaamsaan sun ittuma jira waan ta'eef anaan sana gochaa falli jira natti hin fakkaatu. Akka koof warra mana hidhaatti ukkaamsan kana amma hooggantoota dabalatee aktivistoota maqaa maaloo qeerroo shanee maalotti mamaxxansanii sum'eessanii sum'ii ajeessan kana fidanii dhufanii maal barbaadan ijoollee maayini waa'ee Oromoo ala waan biraa dhimma qabdu yoo bira qabu ta'e waa'ee Oromoo ala dhimma biraa dhimma biyya ajjeesuu yookiin diiguu qabu ta'e tole egaa lufaadhaa sinsiriyyuu sabaaf hin kaaneedhanii adabu isa sana Oromoon gargaarreetu adamna. Amma garuu waanuma maal ta'uuf waanuma waan Oromoo gaafateef waan akkasitti yaadeef karaati yaaddurra ani yaadaa hin jiru Oromoodhaaf asirra yaade sababa jedheef dhaqee hidhaatti ukkaanfamu utuu mana hidhaatti immoo 20,026 hiisistee jirtu immoo badhaasa nagaan fudhadha jettee hidhamaan biyya koo keessa hin jiru jettee haalu
sobuu kijibuu fuula addunyaatti kun hundi diraamaan kun amma jirutti biyya keenya biyya kootti nagaan argata sabni koo jedhee waan ani dhabdannee fi waan hooggantoota jedhamee walitti gottootamu kunis waan bu'a qabeessa natti fakkaatu miti gaafa ammarra taa'ee hojiiwwan deemaa jiru ilaalu jechaadha. Ole mee humna qeerroo kan kaleessaa fi humna qeerroo kanarraa akkamitti ilaaltame? Humna qeerrooti. Humni qeerroo ijaarsa barbaada yookiin akka kootiif humna qeerroo sana keessaa hooggansa baastee jaarmiyaa haaraa fiddayu utuun qeerroo kana ta'ee qeerrottii sana iyyuu iddoo meeqatti ciraniiru gaa malee amma qeerroon maqaa qeerroo qabu isaa waan hiiki yookiin akkaataa itti humna haaraa kana diigan illee baay'ee waan si ajaa'ibu. Isa kaan inni kaan ammayyuu dabballummaa haqaa jalatti mana hidhaatti darbatamaa. Inni kaan immoo qeerroon ta'e akka dabballee raqaas ta'eedhuma immoo gara mootonni kun warri biyya bulchan kun duukaa deemee ajjabu kana akka boodigaardiitti iyyuu fayyadamaa jira. Qeerroo lamaanuu qabna. Isa kana isaantu godhe kana gidduutti ilaamee uummata keenyatti hin faradamus. Dargaggoonni keenya yookiin qeerroon keenya ijoollee hiyyeessaa ilmaan hiyyeessaati. Namni kan bitu dhala namaa kana kan bitu waa lamatu bituu danda'a. Akka biyya sanaa keessatti kun dhugaa ta'uu hin danda'a. Tokko haqatu bita. Namni haqni bite yookiin dhugaan bite dantaa sanatti utuu hin goriin hamma dhumaatti gatii isa baasisu baasisee xumura dubbii irratti yookiin injifannoodhaan xumura yookiin immoo wareegamaan fixa. Waan gatii sanaaf biyyi kun biyya keessa jiraatu kana keessatti kun ta'eera. Warri haqa qabatanii hamma dhumaatti adeemanii mirga dhala namaatii fi booda keessatti bakkee keessatti wareegama guddaa kaffalan. Rasaasnitti roobee. Har'a garuu maqaan mana barumsaa, maqaan naannoo, maqaan kaampaanii maqaa isaaniiti. Sababiin isaa jiraatanii darba isaan sun warra haqni dhalootumaan bitee dantaa kamiinuu haqa sabaa hin gurguranne. Warri akkasii biyya keenya keessa Oromiyaa keessa jiru. Warri immoo dantaa raqaatiin ajjeefaman yookiin ajeeffaman immoo jiru. Isaan kun immoo lakkii daa'imman kun guddisuu qaba. Daa'imman 2-3 horadheera barsiifachuun qaba lafa fooyyee qabdutti. Kanaafi asuma fakkaachaa gaafa fakkaatte asumallee ta'ee gaafa kaan immoo hojii akkasii hojjedhee hojii walajjiisuu kana keessatti yookiin sobuu keessatti amma nan gundhama ijoollee amma xiinxalaa fi miidiyaa keessan irratti miidiyaa adda addaa irratti ba'an hin gundhamu dhugaan iddoo jirutu beekanii inni sunis mootummaan waa jala kaa'ee ija laaffisa. Sababiin isaa akkasii godheera waan ta'eef kanarraa kaannan sanayyuu sirraan fuudhaatu ulee akkasiitu dudduubaan jira. Kanaaf Oromummaan sunis immoo haqi kaleessa isaanitti gatii baasaa turan immoo jira waan ta'eef isas immoo akka godhan dhabu. Kanaafi uummanni keenya raqaaf haqa gidduutti cafaqamee miidhamaa jira. Warri haqa qabatanii deemanii gaaf tokko haqa isaaniitiin tarii yookiin gatii aarsaa hin kaffalu wareegamuus danda'u yookaan immoo gaaf tokko haqni bilisa isaan baastee dhufanii gaaf tokko waa'ee isaanii lafa kanarratti dubbachuu hin dandeenya jechaadha. Kanaafi qeerroon haqaas jabaadhu, qeerroon raqaas jabaadhu yoo jirtu ta'e gatii hundumaafuu gatii seenaa fi seerris ta'e yeroon hin baasaan jedha kanuma akka kanatti ilaalan. Mee dura waa kaaftee turte xiqqooshii boodattiin si deebisaa. Waan ka'e keessaa homaa jijjiiramni kan kaleessaa fi kanarraa wal bira qabnee yoo ilaallu anaaf jijjiirama waggaa malee wanti biraa hin jiru waan jette wayitu jira. Yeroo baay'ee immoo kallattii garaagaraatiin ka'ee kan dubbatamu maali? Fakkeenyaaf namnumti biyya alaa ture kun deebi'uu jedhama. Namni mana hidhaatii ba'uu jedhama. Bilisummaa yaada ofii ibsachuu jedhama. Bilisummaa waan barbaadan barreessuu jedhama. Bilisummaa miidiyaa jedhama. Waan garagaraatu ka'a. Kuni akkamiin madaaltame kan?
Waanum gabaabaa naa kaase. Nama muraasaaf ta'uu danda'a. Nama qeentee nama lakkoofsa qabuu fi inni kaleessa mana hin qabne mana argachuu danda'a. Inni kaleessa waa hin dubbanne gadi ba'ee waa dubbachuu danda'a. Yookaan immoo siyaasa keessatti jedhii dubbadhu jedhamee argamuu danda'a. Jedhi akkas jedhii nu jibbi akkas jedhii nu balaaleffadhu garuu dudduubaan si faana jirra jechuunis hin danda'ama ta'a. Warra tikaa keessatti yookiin warra siyaasaa keessatti wanti hin hojjetamne tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef aangoo sana marcuma sana tikfachuudhaaf wanti isaan hin goone waan hin jiraanneef sun kan sanaa olii ta'uu hin danda'a. Bilisummaa yaadaa utuu jira ta'e maal hojjetu ree dargaggoonni barreessitoonni mana hidhaa jiran kun hooggantoonni maal hojjetu? Maaliif hin baarree maaliif yaada isaanii akka barbaadan hin ibsatarree yaani nama naggeessu erga ta'e. Tokkoffaa immoo biyyatti galuun Oromoo kan ta'e biyya isaatiin bareeda Oromiyaadhaan bareeda biyyatti galuun gaaruma garuu biyyatti kan gale eenyuunis immoo ungulaaluun ba'eessa. Fakkeenyaaf namoonni biyya alaa kana keessatti qabaa nagadhiisaa jechaa turan har'aa biyya galanii Finfinnee keessa taa'anii haalli mijatee fi jiruun mijatee fi biyyi faranjii beektaa biyyuma jannatas miti. Utuu ta'e jannatni biyya abbaa keetii karaa hundaanuu. Kanaaf achi keessa isaanii mijatee miidiyaa dura qabanii foddaa miidiyaa dura taa'anii guddanneerra jijjiiramneerra baha Afrikaa jijjiirra jechuun abjoochuun yookiin jecha miidhagaa nama yunquudhe kana dubbachuun hin salphatallee akka malee salphatas. Kanaaf sun akka jijjiiramaatti ilaalame yoo ta'e yoo uummanni reeshoon yookiin dhibbantaa keessaa nama 2 nama 5 nama 100 keessa nama 1000 keessaa nama 10 nama 20 haalli mijatee miidiyaa dura qabamuudhaan jijjiiramni ta'eera yoo ta'e yoos jijjiiramni jira. Yoommoo warri miidiyaa harkaa qabdanii fi dhugaatti hoogganaa mataa isin cabsu ofirraa hin qabne jirtu yoo taatan miidiyaan bilisa yoo ta'e miidiyaan bilisa erga jettanii mee warra yaadaan gargar ta'an kana walitti fidaa kan hin ilaalla gaafa isin wala haasofsiistan isaantu gaafa isaan isiniif dhufanii waliif isin fixan yookiin immoo dhugaatti yaada isaanii uummata kanatti ibsan akka amma aniifati ija keessa ija babaabne walitti dubbannu kanatti mee wala ilaallee isaan keenya yaada isaanii ibsatanii kan miidiyaa keessanis yoo ta'e miidiyaa warra biraas yoo ta'e irra caalaatti faarsuu kabajasaa eeguu fi akka hanqaaquu takka hin cabnetti qabaadhuma waa kan dubbatu hojiin goonudha malee akka biyya alaa kana keessatti rakkoo jireenya isaanii rakkoo keessa siyaasa isaanii falaxanii caccabsanii wal falmanii uummanni immoo taajjabdoota ta'e taajjabbii beekan kophaatti rakkatu kanaa uummataaf hiramee jechaadha. Uummanni inni sun yaada sana qabaa inni sun yaada sanaan nuu ta'a. Kanaaf isa kana kuffifnee isa kana immoo harka keenyaan filannee akka inni nu bulchu goona kan jedhu mee miidiyaa sana uumaa. Miidiyaa barataa akkasiitu kunoo daa'ima akkasiitu akkas ta'aa jira. Lixuma iddootti waraanni jiru kana miidiyaan lixuu hin danda'a. Miidiyaan lixeedhuma qabatama waan sana waraabuu hin danda'a. Mee godhaati waan namni sodaatu waan lafa namni sodaatu sana qaama miidhame sana mee haadha hiyyeessaa mana citaa mana dulloomtuu keessatti rasaasaan dhaamaa jirtu dhaqaa mana citaa fi corroqa isheen keessa ciistu sanaa wajjin miilla citee fi qaama hir'atee fi nyaata dhabdee gogde sana waraabaati miidiyaatti nu fida. Gaafa sana bilisummaan jiraa jenna bilisummaan miidiyaa jiraa maal borakkoon jiru hundumtuu ifa ba'eera. Mee dhaqaati masaraa mootummaa dhaqaati muummicha ministeeraatiin ati badhaadhina lallabdaa kunoo ani immoo kanan of harkaa qabaa dhaloota dhumaa jira maal jetta ati jedhaati ija keessa babaasaati dubbachiisa isa booda bilisummaa miidiyaatu jiran isiniin jira. Hamma kunatti wal qanansiisa bilisummaa miidiyaa ana bira jira taajjabbii bira ana kan utuu sodaatiin waa hunda akkas jiru akka koota yookiin ijoollee akka koo kanaa nama 1,500 ijoollee leenjisu ijoollee bishooftuutti walitti qabanii siree qabanii fi dorgoo baasanii fi miidiyaa hawaasaa irratti akka Addisuu Araggaafaa leenjisu sana miti. Isa godhiina. Ijoollee haqaa leenjisaa gadhiisaame ijoollee dantaattuun gorree ijoollee abukaatoo
wayin taane jaarmiyaa wayin taane dhugaatti isa kanas falaxaa dhukkuba uummatatti argisiisaa warra danda'an oomisha. I am sure utuu gaazexeessaan akkasii atumti mataa kee utuu gaazexeessaa akkasii taate torban tokko yookiin ji'a tokko caalaa miidiyaa sana keessa hin jiraattu dhaamta rukutamtaa ijoollee hidhaa galuu dadhabde bakkeetti gatamteetu joortuu taata beekamaadha waan biyya sana isa kamiin bilisummaan miidiyaa. Amma galatoomii ammatti televizyiinii OBS irratti dhaabni kamiyyuu akkati jette yoo gaafa bilbiluuf dhufee yaada isaa kennuu dida ta'een alatti namni nuti bilbillee fi yaada keenya fudhatee dhufee waan fedhe waan Oromoof ta'u dubbachuu fedhu dubbachaa jira. Borus dubbachuu danda'a. Yoo ta'u baate OBStu cufama bada malee namni yaada isaa kennuun boodatti hin deebi'u. Akkas taanaan waadanaa galee waamichan sii waama. Tokko elaa yaa uummata keenya OBS akkasina hin jiru. Jaarmiyaa kamuu keessa jiraadhaa kottaatii yaada keessan bilisaan keessumaa warra wal fakkaatu wal bira hin fidiinaa. Amma fakkeenyaaf aartistoota wal fakkaatu wal bira hin fidiin. Amma eengaddaa namootuma ati dhiyeessitee ideoloojii naannoo tokko keessa kan jiran hin fidiin. Utuunsi ta'ee aartistootaa fi dabballoota mootummaan walitti fida. Yookiin immoo aartistootaa fi hayyoota Oromoon walitti fida. Walan falmisiisa sammuu irratti ergasii booda waan isaan jedhanii waan sana gidduutti wal diddaa yaadaa keessaa cuunfamee bahutu uummata gargaara. Isa sana miti kan kanaaf waamicha si atis immoo akkas godhi nama jaarmiyoota hundumaa waami jaarmiyoota warra jiru biyya sana keessatti jedhaman yoo isaan didan immoo saaxili ilaa waameen na didaneedhi waraabi bara ammaa kana waraabuu hin dandeessa yeroo bilbiltuufis yeroo maal gootus heloo en akkas jedheenaan baqatee ergasii booda nummoo itti kolfina dachaane miidiyaa baqate jenne. Yaada baay'ee gaarii waan kaaftee fi bilisummaa miidiyaa qofa osoo hin taane bilisummaa of dhoowwuun nama miidiyaa irratti dhiyaatullee hedduu baay'achaa jira. Fakkeenyaaf namoonni bilbila kee kaasanii nan dhufa jedhanii yaaduma marsaariitii hawaasaa irratti akkati jettu kana ana qofa bilisa kan barbaade yaada barbaade ibsachuu danda'u akka jettu kana namoonni dhufanii yaada kana akka ibsataniif hiree argatan illee har'a sodaachaati jiru. Har'a dhufanii yaada kennaa hin jiran. Bilisummaan nama dhufee yaada miidiyaa irratti kennuullee barbaachisaadha. Bilisummaa miidiyaa qofa osoo hin taane. Kanasumaan biraa darbinuuti. Oromoo keessaa namni ati jaalattu eenyu? Namni ati jibbitu immoo eenyu? Yoo jaalattu namni jaalatte maaliif? Namni ati jibbitu immoo maaliif? Maal gaaffiin akkasii garuu akkamittiin Oromoo jibba amma ati. Oromoo keessaa Oromoo ani jaalladhu kana Oromoo ani jibbummoo akkasii jechuun qooda yookiin isa hiruu sana isa jalqabaa balaaleffanne sana tokkummaa dhabsiisuu sanatti na jalaa hiikamuu mala. Ammoo paaraameetirii wayii uumtee fi kanarratti abaluu akkasii jettee nama akkaataa hojii isaatiin fakkeenyaaf abaluu kana caalaa abaluu caalaa barate yookiin abaluu caalaa waa kanarratti muuxannoo qaba yoo jechuu hin dandeessita. Abaluu aartii irratti gaariidha garuu qonna irratti laafaadha jechuu hin dandeessarraan kan hafe abaluu qabsoo siyaasaa keessattuu qabsoo siyaasaa keessatti ani maqaan namootaa adda baasee addatti jaju hin qabu. Addatti kan hin tuffadhus hin qabu. Garuu yaada dhaaba siyaasaa oo. Maal jettu? Dhaaba siyaasaa oo. Dhaaba siyaasaa ani kanan jaalladhaa kanan jibba hin jiru. Sababiin isaa akka nama barreessaatti ani rakkoo iddoo hundaa jiru waan tumadhuu fi hunduma isaanii biratti iyyuu waan hin jaallatamu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa nama rakkina namaatti bubbu'u yookiin iddoo dhibee namaatti bubbu'u namni hin jaallatu. Namoota qaama amma biyya bulchaa jiranis hiriyoota keessaan qaba. Waajjira isaanii keessaa namoota qabaa odeeffannoon guyyaa guyyaan dhufa. Warra faallaa mootummaa deemanis hiriyoota qaba. Isaan keessaas odeeffannoo guyyaa guyyaan naa dhufa. Isaan hundumtuu gaafan isaan sanatti miidiyaa isaanii tuqe yookiin immoo jaarmiyaa isaanii kanadha kun maakkas godhu gaafan jedhe inni sunis wal faana feesbuukii irratti duula banata. Inni sunis akkasuma kanaafi abaluurra naaf hin caalu garuu anaan hundarra caalaa
ishee qeerroo ijoollettii karaa irratti dhumaa turte sana. Amma biyya sana keessatti amma miidiyaan keessanis ta'e miidiyaan biraa kan ani ilaaluu isaa jibbu tokkoo fi dhaga'uu isaa jibbu tokko isa isin nama qeentee tokko fuutanii samiirraan keessan tokkodha. Utuu abaluu hin jiraanne jedhama ture bara jijjiiramaa waggaa 2 darbe keessa. Utuu inni akkas godhee oromummaadhaan as bahee maaloo hin goone ta'e maal utuu inni maali? Inni qeerroo sana caalee jechaadha warra addatti dhugaa turan warra qoma keessa rasaasni namaa ture caaleetu jechuudha. Utuu jedhamee nama waaqarra anamma diina of tuulummaa sanaati. Ammoo utuu abalu kompiitaraan hin lolle ta'e utuu abalu kompiitaraan lolee kristiin hin geggeessee nurraa yaasan ta'e maaloo kompiitara isa kamtu lolee maal ta'an nama idduma inni haa'uu qabu yoo teessistan. Kun waan baay'ee waan dogoggora na aarsu warra galata argachuu qabuuf galanni dhibee warra amma basha'arra jiruuf tu galata saammate galata quufaa jira. Kanaaf utuu innuu sirraa ta'e eenyu haa galateeffamu kan jedhu irratti mata duree hojjetanii miidiyaa hojjetanii nutti tola. Akka Oromootti akka siyaasa Oromootti kanaaf hundumtuu gatii baastaniitti hundumtuu gatii baafne atis gatii baasteetta lafarra teessu sanatti hundumtuu haatiyyeessa isheen deesse sun gatii baasteetti kan baastu isheen gatiirra deebii hin qabne gatii ilmaan ishee wareeguu baasteetti. Tokkoffaan eenyuree yoos akkaataa akkasiitti waan akkasii kana kabaja kana uummatarraa fuutaniitu mana nama qeentee tokkotti gashitanii ulfina ta'uu qabu. Uummata Oromoo kanarraa kaastaniitu axxanii dabballee har'ayyuu haalli mijatee guyyaa barbaade biyya Ameerikaa keessatti ilmaansaa barsiifate. Guyyaa barbaade Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Jooree akka barbaade nama bashannanu fuutee samiirra keessee isaa bal'eensa gubbaarratti rasaasaan dhumaa tureef garuu gatii isaa xiqqeessuun siidaa isaa xiqqeessuun baay'ee salphina guddaa. Maqaa ati kaleessa eengaddaa haalli mijatee fi akka koo kana waayifaayi gaarii keessa taa'ee waa barreessu yookiin waa dubbatu kana ol kaastee hiyyeessa daaraa keessa taa'ee utuu nyaatiin utuu bishaan utuu kaleessaa hin qaabatiin qabsaa'ee jijjiirama erga jettanii jechuudha gaanii ani hin jenne kana fide kana ifa jedhame kana fide kana iddoo illaan har'a qeerroo baay'een gatamee jira. Hojii dhabaa meeqatu jira har'a yuunivarsiitiidhaa yaa'ee meeqatu qacaramee jira har'a. Sababii ilaalcha isaatiif achitti dhalatee achitti guddate ilaalcha akkasii qabaa waan akkasiin fudhataa hin fudhattu utuu qabxii gireedii qabu jooraan har'a meeqa qabsoon kaleessa kan miilli citee rasaasni kan keessaa yaa'in kan hospitaala jiru hin jiru kan lubbuu keessaa hin bahin inni galatamaa dhabee namni qeenteen namni har'aa xiyyaara akka konkolaataa isaatti kaafatee addunyaarra balali'uu danda'u maaliif galata argata maaliif kana maa gootu siniyyuu kana aleffadhu kanaaf namni ani ol jedhu namni ani gadi jedhu akka kanatti safartuu ija kanaatiin ilaalamaa jira. Tole guddaa galatoomi amma warri televezyiinii OBS'n si daawwachaa jiran marga ammaaf gaafachuu dhiisee akkanaan hin jenneef dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru jetteetta. Garuu waan nati morma keetti godhatte kun kan dhaaba siyaasaa tokkooti. Isa akkamittiin ibsita? Yoo kana dhaaba siyaasaa tokkootiin laattan ta'e fakkeenya waan akka karabaataa kun waan mormatti hidhaa mormatti rarraafamu kana jaarmiyaa siyaasaatti maxxansuun kana dogoggora natti fakkaata. Alaabaa diimaa magariisa diimaa kana fuudhan har'a biyya keessatti akkanatti fakkaatutti waan uummanni akka barbaade hidhatee fannifatee manarratti waan akkasiis natti fakkaataa jira waan amma kana. Maafan kana kaasa seete. Tole. Yeroo baay'ee amma namoota kana uffatanii deeman har'as miidhaan irra gahaa jira jettee kaaftee jirta. Nutis akkuma kee waan taajjabnu waan arginu jiraachuu danda'a. Kanaaf amma kana ta'etti karabaataan ati godhatte kun kan dhaaba siyaasaa wayiiti jechuudha. Ilaa kan dhaaba siyaasaa qofa utuu hin taane kaategorii laatameefidha. Fakkeenyaaf yoo qalama akkasii argatte sammuu namichaa keessatti dhufee dombii tolchatee yookiin marcuma kaatee kan taa'u adda bilisummaa Oromooti. Abaa'oo ammoo leellistoota waraana bilisummaa Oromooti. Akkasi kanatu sammuu namaa keessatti dhufee taa'a malee
alaabaa kana baree walgahii adda addaa irratti nama baay'eetu qabata. Yerootti simannaan gara Eertiraa kanaa dhufee Tigireecha biyya sana miidhaa turetu harkatti qabateetu ta'a. Yoo inni abaa'uudha yoo ta'e Tigireechi sun yoo abaa'uudha ta'e bayeessa yoo abaa'uun hundaa abaa'umsee fixeera jechuudha. Ilaalchi achirra miti ilaalchi sirrachuu qabna wanti tokko. Carqii kanaa dabballeen yookiin kaadireen OPDO yoo mormatti xaxatteetti nama qabsiisaa turte. Yoo abaa'uudha jette ta'e yoo kanatu kana ofitti xaxachuu yoo ta'e namoota dhugaadhaan oromummaa qaban dhaqxee ukkaamsitee fuutee ba'uudhaaf yookiin hidhaatti dabarsuudhaaf ajjeechaatti dabarsuudhaaf alaabaa kanaa piriinti godhattee tuullattee dhattee ittiin qabaa turte. Mana namaatti argeettee dhattee kunoo alaabaatu mana isaa keessa jira jettee tiki wayyaanee dhattee mana namaatti viidiyoo waraabdee ergasii booda ragaatti dhiyeessitee mana murtiitti waggaa 15, 12, 16 hiisisteetti. Kunoo warri amma hidhaadhaa ba'an ragaa baatota. Isaan yoos jaarmiyaa abaa'u jedhamu deeggaraa turan kaa yeroo sana. Okay. Jechi kun asirratti dhaaba kamiyyuu hin deeggaru jechuu fi dhaaba kam jalatti iyyuu miseensummaadhaan qabamee hin qabamne jechuun gargaara. Fakkeenya sitti yoo dhugaa dubbachuun dhaaba tokkotti nama xansa ta'e ani dhugaattuu kan dhaaba sanaati. Dhaabni sunis yoos dhugaadha. Kana beekuu qaba Oromoon. Yoo akka ittiin hubachuutti qaba. Yoo immoo isa baqata ta'e dhaabni sun yookiin waan inni hordofu sun kijibadha. Kanaaf warra kijiba sana baqachuu qaba Oromoon. Ammoo hundumarra darbee immoo qalamni yookiin alaabaan nuyi qabannee deemnu kuni dubbiyyuun ta'u utuu mootummaa ta'e kanayyuu ittiin bu'u. Utuu akkaataan itti ilaasila. Akkaataa itti abaa'oo hojii isaa jalaa xumurtee hojii dhoowwitu keessaa kun tokko sila. Utuu mootummaa sana ta'ee namni karabaataa dhiisee wayyaasaa dhiisee waan mana isaa iyyuu diimaa fi magariisa haa dibuu nan dhiisatu mootummaa ta'e. Akkuma obbo Lammaa Magarsaa dubbatanii dhugana. Maal namni waan barbaade yoo filatee jedhani yoo dhugaadha ta'e waan isaan dubbatan suni waan afaan toluutiin waa daldalachuu miti yoo ta'e yoo onneerraati ta'e wantichi dhugaadha namni sun. Maaliif maal namni yoo waan barbaade uffate yoo waan barbaade mata biyya kanatti akkasii kaa biyyaan keessa jiraatu keessatti qalama sirra jiruun hin yakkamtu uffata uffattuun hin yakkamtu. Uffata kanas uffatu jettee qullaa deemuu yoo mirga qabda biyya kanatti. Sun gaarii jedhee miti. Garuu biyya sana keessatti bilisummaa sanatu dhorkame akkamittiin bilisummaa jennaree sunoo carqiin yoo dubbii taate biyya sana keessatti akkamittiin. Tole sa'aatiin keenya waan deemaa jiruu fi gara xumuraatti kan nuti deemaa jirru mee yeroo baay'eeti namoota jajjaboodha jedhaman qeeqxaa jedha. Baay'inaan marsaariitii kee irratti namoota jajjaboodha jedhan hin qeeqxaa. Booda kan ammoo namoota lama jajaa jirtaa. Mee asirratti maal jetta? Biifoleen biifee qabroonfataan jiilee ogguma qeerroo Oromoo matta'uu kan godhu. Biifoleen biifee ogguma qeerroo Oromoo matta'uu kan godhu. Biifoleen biifee qabroonfataan jiilee. Lamaan na yaadachiisi sababiin isaanii namoota miliyoona 2 qeeqaa oola waan ta'eef waliin isaanii addayyuu naammoo. Battala sanatti wanta argadhe irra dhaabadheen qeeqaa situationally yeroo sana torban sana keessatti gocha ta'e yoo argee gocha sana irratti nan qeeqaa. Torban sana booda immoo jijjiiramee nama haqaa gaafa ta'u immoo galata argadhuun jedhaa kun jira eenyu garuu irratti. Fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf Jawaar Mohaammed qeeqaa turte. Yeroo dheeraadhaaf Taayyee Danda'aa qeeqaa turte. Gidduu kana akka hiree ta'ee jarreen kana lamaanuu waa'ee isaanii barreessaa turte. Maaltu jijjiirame maalirraa kaateeti? Tole baay'ee gaariidha. Lamaan isaaniiyyuu nama haqaatis nama raqaatis kaategorii sana keessa hin fudhatu. Lamaanus mansila ibsaa ture sana keessatti haammatamu. Some extent waggaa yookiin ji'oota ta'ee fi namoonni sun namoota haqaati.
Yeroo ta'e tokkotti immoo yaada isaanii dabsatanii wanta kan biraa keessa jiru. Kanaafan inni kun akka ittidha. Yeroo sana kanaanadha. Yeroo isaan deebi'an immoo kanatu iyyuu taajabbii taasisa. Powerful kan taasisu iyyuu kanadha. Egaa tokkoon maqaa namaa dha'uun miidiyaa irratti barbaachisu waan uummataati waan nu dhibu malee waan nama qeentee kanaa miti. Wanti qeenteen kuni balaadhaanis hin duuti, siyaasaanis hin duuti, waan kan biraan dhabamuu dandeessi. Kan nuti moor xiyyeeffannoo miliyoona 50-60 qabna jennee warra boonnu uummaticha irratti of eeggannoo gochuudha. Garuu yoo irraa baratama ta'e waa'een namoota qeentee kanaa irraa hin baratama barumsa nuu kenna yoo ta'e waa xinnoo irratti nan dubbadha. Tole, mee Taayyee irraan jalqaba. Qabsoodhaan hangafti Taayyeedha waan ta'eef. Taayyee danda'a nama nuti high schoolidha kaanee mucaa tokkotu jira Salaalee keessa mana hidhaatti wayyaaneen dabarsitee kennite goota tokko sammuu guddaa qaba yuunivarsiitii Finfinnee keessaa nuuf jedha hidhame jennee nama nuti fakkeenya godhannee jireenya isaatiin barataa turredha gurbaan. Nuu hangafa barumsaanis maaliinis. Egaa yeroo sana keessatti wayyoo nama akkasii sana yoomuma bahee ijaan arginaa eegaa ture. Anillee akka carraa ta'e eegaa erganas dhufee baheen ijaanuu argachuuf carraa hin arganne. Egaa yeroo sana keessatti namni kun haqaaf dhugaadhaaf jedhee malee akka nama kamiyyuu baratee yoona yookiin piroofeesaraa yookiin mana murtii ammallee egaa waan waaqni sii kaa'e numa si eeggata ammallee poozishinii gurguddaa qaba. Sana ta'aa jennee Oromoo keessatti waan eeggataa jiruuf nama jajaa guddanidha amma yuunivarsiitii Finfinnee. Tole. Booda kan ammoo dhufee gaafa dabballee ta'u immoo gaafa miindaa jara argatu gaafa immoo isaan harkaa nyaatee dhuguu gaafa jalqabu immoo bifa biraa immoo nutti biqilchuu jalqabe. Kan inni jalqabe immoo waan guddaa tokko lafatti dhiisee waan uummataa lafatti dhiisee waan daa'imaa shaneen akkas gootee shaneen kana ajjeefte waan qabaxxarshoo ijoolleen akkas biyya ala kana keessatti callisteeruma itti yeroo dabarfachuudhaaf waan adda addaa wannoo jecha oltu kanatti namni marcuma qabatee waajjira tokko bakka uummata bakka bu'aa uummataa egaa biyya sana keessatti kan uummataan bakka bu'e illee hin jiru iyyuu malee uummatan bulcha jedhee namni teessoo marcuma qabatee jiru tokko hojii daa'imaa gaafa inni hojjetu ofuma isaayyuu hojii diigumsaa kan inni hojjetu. Kun hundumtuu hojii fokkisaadha. Kanaaf yeroo sana immoo maal jiranaa nama gaawaa lama bitaa amma immoo kaleessa haqa bitee har'a immoo raqatu bitee jedheetan barreessaa egaa sanarratti kun waan ifa jirudha. Kanarraa kan ka'e immoo barreeffama nama hunda yeroo argadheen dubbisu barreeffama nama tokko gamaa maal jedhan gamanaa maal jedhan abalu maal jedhan ekstreemistoonni warri achi maal jedhan kan jedhu irra baheen ilaalee kun jedheen yaada madaalawaa yaada natti fakkaatan immoo nan barreessa akkuma nama tokko. Kana keessatti yeroo inni amma dhiyoo kana girrisa jedhe tokko akka girrisaa waanuma argite duukaa yaate jedhee nutuffate tokko isarrattanii jaje immoo jechattii sanaaf waan baay'ee isaa inni xibaaraa ture waa ittuu gatiittuu lakkoofne garuu inni sun haqummaa isaatu natti mul'ate. Girrisa sanaa fudheen immoo gara namicha isaatti oofteettan immoo si deebisa. Nama feesbuukii irratti beekamtii argate kana namatti Jawaar jettu kana nama girrisa kana didichiisuudhaan maqaa fi beekamtii argatedha namni kun. Kan ammoo muuxannoo kana biyya alaa kanatti develop godhe ergaa akkuma siin jedhe qabsoodhaan walangaafa jarri kuni qabsoodhaan inni Jawaar kun dhiyeenya waggaa 4-5 mooraa Oromootti kan inni deebi'ee dura mooraa Abashootaa keessatti warri Abashootaa yahagar jedhanii maqaa immoo moggaasanii fi dhaqee isaan gidduu oolaa isaanii xiinxalaa isaan keessatti guddata waan ta'eef dhaqees immoo abbaan koo kana haati koo kana jedhee gosas waliin dha'ee itti mata waan ta'eef amantiis waliin dha'ee itti mata waan ta'eef baachaa turani Abashoonni orsi baastii gassi buustii har'a immoo diina taatetti galagalte kun jechuudha. Kanaaf inni immoo fakkeenyaa fi girrisa wanti jechisiisu yes qaamni tokko dhufee mana kireeffadhe keessatti na doorsisee jechuudha qaama mootummaatti qofa gabaaftee mootummaan dhuguma si ajjeesisuu barbaade yoo ta'e yoo dhugaadha ta'e yoo diraamaa xaxamee qophaa'ee bishaatee as bahee uummata keenya fichisiise hin taane ta'eef
gochuurraa dargaggoonni asii achi ba'anii akka dhuman taasisuun dhuguma uummatichuu kaayyoo jala yaa'amoo mootii girrisaa sana jala yaa'aa si jechisiisa. Kaayyoo jala yaa'uu fi garbuu nyaachuudhaaf akka girrisaatti mootii girrisaa jala yaa'uu waan garaa garaati. Kanaaf yoo dhimma Oromoo gargaaruuti ta'e namni qeenteedha. Anis ta'e Jawaaris ta'e atis ta'e Taayyees ta'e umuriin nuti qabnu Waaqayyotu beeka. Guyyaa namni gaafa waamame yookiin qabsoo keessatti yookiin immoo dhukkuba uumamaa yookiin balaadhaan hundeema biyya dachee kana gadhiise. Nama tokko yeroo itti waaqessitu gaafa namni sun ija kee duraa dhabamte eenyu re'atoo silaa kaayyoo jala hin hiriirre abaa'oo yoo ta'e abaa'oo kaayyoo abaa'ootti amanuudhaaf Jaal Daawud Ibsaatti amanta yoo ta'e Jaal Daawud Ibsaa yoo dulloomee du'e yoo balaa kan biraatiin waamichi godhamee fi Waaqayyo fudhatee hin hafaa jechaadha. Waa'een kaayyootti amanuudha. Kaayyoon immoo dhaloota ammaa qofatu hin taane dhaloota garagaraatti darba. Kaayyoon Oromoo qabu kaayyoo qulqulluudha. Kaayyoo qulqulluu sana baatanii deemuudha, jala hiriiruudha. Ammayyuu ODP jala miti. Abaa'oo jala miti. Yookiin immoo dhiyeenya kana kan isin baastanii waan bilisiginnaa immoo badhaadhina jettan kanas miti. Kaayyoo jala hiriirtee jennaan homaayyuu rakkoo hin qabu. Kaayyoon sun immoo utubaa kaayyoo Oromoo jalatti ijaaramu sun abbaa biyyummaa ofiin bulchuu, hiree murteeffannaa, namni cafaqee yookiin budduuqsee kan siin waraabne kan siin kennine kanatu ofii keetii akka nama akka Waaqayyo uumaan bilisaan si uume kana keessatti ofii kee murteeffachuu, of ta'uu, afaan kee gargaaramuu, kan keerratti abbaa taate kan isa kaanii wajjin immoo jaalalaaf gamtaadhaan jiraachuu sanatu abbalamee sun galma ga'eennaan kaayyoodha. Sun immoo nama qeentee miidiyaa qabate yookiin feesbuuk irraa girrisa naannessaa oolu tokkoon kan madaalamu miti. Sanaa olidha kaayyoo. Kanaaf akkanattan ilaala malee Baay'ee guddaa galatoomii gaafii tokkicha qofan si gaafadha. Gaafiin tokkichaan si gaafadhu suni maa inni namni hundi si arrabsaa ba'e namni hundi yaada kee fudhachaa hin baane guyyaa tokko yoo biyya kanatti deebite lubbuu keetiif wabii qabdaa? Wabiini Waaqayyoodha malee namas miti. Biyya koottis maali nan deebi'a kun gaafii maali qabaa miti. Wabiin koo Waaqayyo gaditti uummata haqaati. Ammoo lubbuun koo immoo lubbuu eenyu olimmoo? Lubbuun koo lubbuu barataa Eengedda Gondaritti yookiin Waldiyyaatti yookiin Baardaaritti du'ee galee oli moo isa kaleessa Eengedda karaa irratti wareegamaa ture oli moo isa miilli harkichatee naafatee jiru kana oli moo isa yakka isaa malee mana hidhaa keessatti sababa ilaalcha yaadaatiin dararamaa jiru kana oli? Kanaafi galuudhaaf homaa tokko rakkinnis hin jiru yookaan immoo nan du'aa na ajjeesu na balleessu akkas godha wanti jedhu hin jiru. Sanayyuu immoo wanti geessisu hin jiru. Biyyi keenya hin jijjiiramu. Biyyi keenya waan abbalame waanan dheebodhu sun hojiitti hiikama. Waanan dheebodhu sun hojiitti hiikamuusaaf abjuun qaba, mul'ata gaariin qaba. Gaafa sana immoo diina hin qabu, fira hin qaba malee. Firoota gidduutti galuun sin ajjeesisu. Firoota gidduutti yeroo galtu hin ayyaaneffatta, wal waamtee nyaattee dhugda malee wal hin ajjeestu. Kanaafi ammayyuu wanti sirrachuu qabu haa sirratu gola hundumaa keessaa. Sodaan tokkoffaa immoo sodaa waan jedhamu ani nama mana amantii keessatti guddatedha. Waaqa kee qofa sodaadhu kan jedhu kanaan waan barachaa guddadhee fi hamma kanatti sodaa lubbuu namaarraan dhufu maal seete beektaa? Kanatti sodaattu isa lubbuu fi kana foon ajjeese qilee keessa buusuu danda'u malee isa foon ajjeesuu sodaatiin jecha waan barannee guddannee fi Oromoo keessattis immoo sodaan baranne aadaa isaa keessattis aadaa gootummaa kan ture. Kanaaf gootummaa yaada akkasa kaanii qawwee qabadhee bosona lixee garboonfataa faccisuu yoon baadhees
goota yaadaa ta'ee bahee yaadaan nama dura dhaabachuu danda'e yookiin dandeessisee sakaaniinis yoon argame waan bilisaa keessatti dhufanii yaadaan taphachuun yoo biyyattii sana doofummaarraa gara qaroominaatti hiyyummaarraa gara badhaadhina sammaa maqaadhaan odeeffamu kanatti wallaalummaarraa gara beekumaatti hin ceesisiinirraa kan hafe homaa balaa tokko hin qabu kanaaf sodaa tokko hin qabu hangaasu tuwati jirtuufa. Tole ayyee beekaan gulummaa irranaa toora keenya irratti argamuudhaan yaada sitti fakkaate quuqama qabdu waan sirraa'uu qabu waan immoo otoo ta'ee gaariidha jettu hundumaa bal'inaan waan nuu kaafteef maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n guddaan si galateeffadha. Horii bulii deebanii fayyaa ta'e ulfaadhu. Fayyaa ta'a isinis OBS televezyiin akkuma kana saatis gaazexeessaa Margaan Gaasuu ulfaadhu fayyaa ta'ee jira. Ayyee.